Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii samootarraa bu'ee haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee irra dhalatee addunyaarra deemee barsiisee duuka buuta isaa wajjiniin ta'ee sagalee isaa dhugaa dabarsee addunyaa kanarrattis rakkina keenya rakkina ofii godhatee dhiphuu keenya dhiphuu ofii godhatee du'a keenya du'a ofii godhatee inni aga qaraanii oboo kan nu jaalatee inni aga dhuma goonoo wajjin deemee nuuf jedhee kan dhiphate galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Koorsii keenyaa kan waliin ilaallu torbee dhukkubbii kan guyyaa kamisaa waliin ilaallu jechuudha. Egaa guyyaa kamisaa maaltu akka raawwatame kan waliin ilaallu jechuudha tokkoon isaa jechuudha. Egaa gaafa guyyaa kamisaa kadhannaan kamisaa ni jira. Gaafa guyyaa kamisaa dhiqannaan miilaa ni jira. Gaafa guyyaa kamisaa guyyaa iccitii jedhamee ni waamama. Gaafa guyyaa kamisaa haaromsa bilisummaallee jedhamee ni waamama jechuudha. Gaafa guyyaa kamisaa jechuudha. Egaa tokkoon isaa olaalle egaa torbee dhukkubbii gaafa guyyaa kamisaa yoo ilaalle isin hundi keessanuu qulqulluu miti jedhee dubbatee jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti isin hundi keessanuu qulqulluu miti jedha. Egaa qulqulluun Waaqayyo qofa akka ta'e hundarraa cubbuu hundarraa bilisa kan ta'e uumaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qofa jechuudha. Egaa namoonni kamiyyuu qulqulluu jechuu hin dandeenyu. Haga tokko cubbuun isaaniitti irraa faa qusatanii haga tokko cubbuu irraa fagaatan malee namoonni qulqulluudha jechuu hin dandeenyu. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti isin hundi keessanuu qulqulluu miti jedhee kan dubbate jechuudha. Akkasuma guyyaan kun guyyaa moggaasa baay'ee qaba jechuudha. Guyyaan kamisaa kun jechuudha moggaasota garaagaraatiin kan waamamu jechuudha. Egaa guyyaa kamisaa kana kadhannaallee yookiin guyyaa kadhannaati jechuudha. Gara qorumsaatti akka hin galleef cimaatii kadhadhaa jedhee raawwate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 36 irratti barraa'ee jira jechuudha. Kanaaf guyyaa kamisaa kana guyyaa kadhannaa jedhamee waamama jechuudha. Gara qorumsaatti akka hin galleef cimaatii kadhadhaa jedha. Egaa namoonni qorumsa jala darbuu kan danda'an kadhatanii Waaqayyo ofiitti bu'anii gaafii ofiitiif deebii kan namaaf kennu isa waan ta'eef namni dhukkubsatan qoricha kan namaaf ta'u isa waan ta'eef dukkana keessa gara ifaatti kan nama fidu isa waan ta'eef si'oolii irraa gara gannatiitti kan nama deebisu isa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf guyyaan kamisaa kun guyyaa kadhannaa jedhama. Kanaaf wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 36 irratti gara qorumsaatti akka hin galle cimaatii kadhadhaa kan jedhe kanaaf jechuudha. Egaa guyyaa kamisaa kana guyyaa abboommii jedhameetillee ni waamama jechuudha. Egaa guyyaa abboommii jedhama. Maaliif yoggaa jennee akkuma kana kan hubachuu kan dandeenyu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irratti akkuma ani kana isiniif raawwadhe isinis immoo walii keessaniif raawwadhaa jedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa baay'ee nu raawwate jechuudha. Gad of qabummaa argisiisee jira jechuudha. Addunyaarra deemnee nu barsiiseera, nu hubachiisee jira. Dhukkubbii keenya dhukkubbii ofii godhateera. Rakkina keenya rakkina ofii godhateera. Du'a keenya du'a ofii godhatee inni waa baay'ee nu raawwate jechuudha. Kanaaf waan inni baay'ee nu raawwate san isinis immoo waa baay'ee oliif raawwadhaa kan jedhu kanaaf jechuudha. Egaa guyyaa kamisaa kana guyyaan kun guyyaa miila dhiqannaallee jedhamee ni waamama jechuudha. Egaa miila duuka buutota isaa guyyaa itti dhiqe waan ta'eef jechuudha guyyaa kamisaa kana torbee dhukkubbii kana keessa jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uumaa samiif lafaa ta'e osoo jiru waa hunda raawwachuu osoo kan danda'u isaaf kan galata galchuu qaban inni garuu gad of qabee raawwateet miila duuka buutota isaa dhiqe jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 3 yoo dubbifne ni arganna jechuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa miila dhiqannaati jechuudha. Abbootonni keenyas hanga akkaatuma hangoo isaaniitiin akkaataa dandeettuma isaaniitti qabanii osoo hin taane isaan gad of qabummaadhaan guddina isaaniitiin isa xiqqaa akkasumas miila walii isaanii kan dhiqan jechuudha. Akkasuma guyyaa kamisaa kana guyyaa kakuu haaraa jedhamee ni waamama. Maaliif guyyaa kakuu haaraa jedhame yoo jenne egaa guyyaan kamisaa kun aarsaa kakuu moofaa kan itti hambisee ofii isaatii aarsaa taasisee waan of kenneef jechuudha guyyaa kamisaa kana jechuudha. Kakuu haaraa kana inni ofii isaatiif dabarsee yookiin immoo aarsaa of taasisee kan dabarsee jechuudha. Maaliif guyyaa kana guyyaa foonii fi dhiiga isaa kana itti hundeesse guyyaa kana
kana oodhaa kun foon kooti nyaadhaa oodhaa kun dhiiga kooti dhugaa jedhee guyyaa itti dubbate yookiin immoo guyyaa qurbaana itti hundeessedha jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 20-36 yoo dubbifne jecha kana ni arganna jechuudha. Egaa guyyaan kamisaa kun ammas guyyaa bilisummaa jedhama jechuudha. Egaa kana booda garbummaa miti. Egaa kana booda garbummaa miti yookiin immoo rakkinni jiru gara bilisummaatti baana gara ifaatti baana. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphuu keessa nu dabarsee raawwate gara jireenyaatti dukkanarraa gara ifaatitti si'oolirraa gara gannatiitti dhiphuu keenya dhiphuu ofii godhatee du'a keenya du'a ofii godhatee waan nu baasuuf jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irratti dubbifne jecha kana ni arganna jechuudha. Egaa as keessatti sirriitti kan hubachuu qabnu gooftaan keenya gaduuf qabee miila duuka buutota isaa dhiquudhaan yookiin immoo gaduuf qabummaa agarsiise guyyaa itti dabarseedha jechuudha. Egaa kasoominaan kan jiraachuun irraa eegamus kana jechuudha. Yihuudaadhaaf yommuu michuu ati boru dabarsitee na laatta hin jenneen jechuudha. Yihuudaadhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaduuf qabummaa agarsiise. Ati boru dabarsitee na laatta hin jenneen ni callise. Phexrosis immoo yaa michuu koo ati boru nagantee deemta hin jenneen ni callise. Yohaannisiinis immoo yaa michuu koo ati boru hanga fannootti na waliin deemta jedhee hin dubbanne isan ni callise jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaduuf qabummaadhaan waa hunda inni hunda danda'aadha. Yeroo eeggatee yeroo isaatti waa hunda raawwata waan ta'eef jechuudha. Garuu wallaalee miti. Yihuudaan akka dabarsee kennu wallaalee miti. Phexros akka ganu wallaalee miti. Yohaannis hangafannoo akka faana deemu wallaalee miti jechuudha. Hundumaa ni beeka jechuudha Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Egaa nama jaalannu nuti gaduuf qabummaadhaan yoo wajjin deemne nama kabajnu gaduuf qabummaan yoo wajjin deemne Waaqayyo irraa mooyyuu olchina Waaqayyo biratti kabaja arganna jechuudha. Kanaaf guyyaan kamisaa kun egaa torbee dhukkubbii keessaa guyyaa kamisaa isa tokko kan ta'e wantoonni garaa kan keessatti barsiifaman yookiin immoo kan keessatti hubachiisan ta'uusaa hubachuu qabna jechuudha. Guyyaan kun guyyaa kadhannaa kamisaa, guyyaa miila dhiqannaa, guyyaa iccitii, guyyaa haaromsaa, guyyaa bilisummaa jedhameetis kan beekamu kanaaf jechuudha guyyaan kamisaa kun jechuudha. Egaa guyyaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kamisaa kana jechuudha guyyaa kadhannaa kana foon uffachuu isaatii fi nama guutuu ta'uu isaan ibsuuf akkasuma nama barsiisuuf hanga diinonni isaa dhufanii isa qabanitti kadhannaadhaan kadhachaa jiraachuu isaa kan nutti ibsu jechuudha guyyaa kamisaa kana jechuudha. Aga diinonni isaa dhufanii qabanitti inni kadhannaa isaatirraa adda hin cinne jechuudha. Egaa guyyaa kamisaa kana dhiqannaa miilatis kan jedhame kanaaf jechuudha. Abbootonni keenya abbootonni lubootaa daaqonoota yoo dhiqan abbootonni lubootaa barattoota dilbataa yoo dhiqan kan keessatti hubannuudha jechuudha. Egaa guyyaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa barattoota isaa 12 mana Alaazarii miila isaanii itti dhiqe waan tureef guyyaa miila dhiqannaa jedhameetillee guyyaan kamisaa kun jechuudha. Duuka bu'oota isaa kana mana Alaazaritti miila isaanii kan dhiqe jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaduuf qabuun guyyaa barattoota isaa miila dhiqee Yihuudaan immoo qarshii Yihuudaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qarshii 30tti isa gurgure. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaduuf qabummaadhaan inni barattoota isaa jalatti miila isaanii dhiqe. Phexrosis kakatee isa gale warri yeroo inni Yihuudoota qabamu gatii isaan raangaan kana yookiin dadhabbiin isa raangaan kana inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dheekkamuu wallaalle inni gaduuf qabummaadhaan rakkina keenya san rakkina ofii godhee waa fudhateef san hunda dabarse jechuudha. Egaa guyyaan kamisaa ammas guyyaa iccitii jedhama. Guyyaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii mana kiristaanaa keessaa tokko kan taate iccitii foonii fi dhiiga isaa keessatti kan hundeesse iccitii qurbaanaa kan keessatti hundeesse jechuudha guyyaa kamisaa kana. Guyyaan kamisaa kun ammas guyyaa haaromsa bilisummaa jedhama. Guyyaan kun guyyaa haaromsa bilisummaa jechuun guyyaa gooftaan keenya kakuu moofaa itti haareessee fi garbummaa waggaa 5,500 ilma Addaam irratti mo'aa kiyyoo diina fi ilkee du'aa irraa kan barbadeesse kan bilisummaatti jijjiire guyyaa kamisaa kana waan ta'eef guyyaa haaromsaa fi guyyaa bilisummaa jedhamee guyyaan kamisaa kun jechuudha. Galanni Waaqayyoo lafa ta'u.